Oromoon har'allee ciisee jawaartuun bilisoomsaa marrootuun bilisoomsaa qaama ta'e tokkotu naaf qabsaa'ee na bilisoomsaa jee har'allee ciisee gabrummaa jala bara gabrummaa isaa lakkaa'aa jira jechuudha. Gabrummaa waan akkasitti ciiftee raftee diriirfattee argitee sirraa kaatuu miti. Abbaatu yoo ati tokkoon kan kee yoo qabsoofte kaatee mirga keetiif biyya tanteetiif yoo qabsoofte qofa waan barbaaddu san argachuu dandeetta jechuudha. Namni si bilisoomsu tokko hin jiru. Jawaar si bilisoomsuu hin danda'u abadan jechuudha. Jawaar si bilisoomsuu hin danda'u abadan marroon si bilisoomsuu hin danda'u jechuudha. Yoo akka uummatatti akka sabatti kaatee waan barbaaddu san waan argachuu barbaaddu sirna ijaarrachuu barbaaddu saniif yoo qabsoofte malee eenyumtuu qaamni dhuunfaa tokko siif qabsaa'ee si bilisoomsuu hin danda'u jechuudha. Dirqama lammummaa dirqama dhuunfaa isaanii akka nama tokkotti ba'uu ni danda'an jechuudha. Saniin ala garuu homaa saba guddaa kanaaf uummata bal'aa kanaaf homa tokko namni dhuunfaa gochuu hin danda'u jechuudha. Maaliif Oromoon taa'ee bara gabrummaa isaa lakkaa'a jechuudha. Waggaa 200 gabroomne waggaa 150 gabroomne ati teettee waa'ee gabrummaa lakkoofta. Kan si gabroomse garuu akka kan kee kana ciisee gabrummaa lakkaa'eetiin qabsaa'ee lafeetti cabeetti wareegameeti ilmaan isaanii jechuudha dhufanii kan si gabroomfatan. Tigreen bari kan si cabsitee waggaa 30 si bulchite ijoolleen isaanii Oromiyaa keessa jechuudha Harargee gammoojjii Harargee keessatti dhufanii qabsaa'anii wareegamaniiti bara itti du'aniiti bara kan dhufanii Oromiyaa cabsanii waggaa 30 si saamanii si sangoomsanii si kolaasanii si bulchaa turan. Ciciisaniituma akka kan kee kan argitee nyaatanii dhuganii namatti galanii ergamtuu gantuu ta'anii odoo hin taane qabsaa'aniiti jechuudha. Uummanni miiliyoona lamaa si cabsanii akka horiitti akka loonitti si bobbaasaa turan waggaa 30 jechuudha. Har'allee ciifnaan waggaa 100 miti waggaa 1000 gabrallee jechuudha. Gabra addunyaa irratti argamee hin beekne kan akka amma argitee kana harka 100 gana gabroomtee jiraachuuf teessaa jechuudha. Maaliif warri bilisummaa maal akka taate beeku warri faayidaan siyaasaa faayidaan aangoo sirna ofii ijaarrachuu maal akka ta'e warri beeku har'allee qabsaa jira jechuudha. Wallagga keessa seenetti faannoon Gondariif Gojjamii dhufet daangaa isaa cabsee lafa tante qe'ee tante Wallagga keessatti Arsii keessatti loluu jira qabsaa'u jira jechuudha. Tigraay deebitee aangoo qabachuuf lolaa jirtidha. Ati garuu biyya irratti dhalatti irratti qe'ee abbaa keetii irratti waggaa 200 300 irratti gabroome jettu irratti ciiftee waa'ee gabrummaa haasofta jechuudha. Asirratti mirga keetiif hin falmattu jechuudha. Uummata gabrummaadhaaf uumame gabra yoo taate malee kuni waan biraa hin agarsiisu jechuudha. Yookaan gabroomtee gabrummatti amantee harka kennitee eenyummaa kan kee mulqitee jiraachuu qabda. Yookaan immoo akka saba gabroomee tokkotti falmattee mirga kan kee abbaa biyyummaa kan kee yeroon itti mirkaneeffattu ammaa jechuudha.